agarsiisni waraana Itoophiyaan geggeessite irratti barreeffamni jaalattanis jibbitanis nutti cufamee hin turru jedhuu fi Asab Itoophiyaa jedhu akkasumas kaartaa Eertiraa Itoophiyaa jala galchee qalbii miidiyaalee hedduu harkisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaadha. Filannoo biyyaalessa dhufaa jirtuun aanaalee wal dhabdeen itti hammaachaa jiru irratti ibsa baaseen murtee dabarsuun dhaga'ame. Bal'inootuutti dhiyeessina. Daballiin taarifaa fi tajaajila baankotaa irratti guyyaa har'aa Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa 5 dabaluun isaa ibsame. Somaliland buufata waraanaatii fi hayyama albuuda Ameerikaaf kan nu akka barbaaddu yaada dhiyeessuun dhaga'ame. Kunis tattaaffii beekamtii biyyummaa argachuuf Somaliland taasisaa jirtu ta'uu isaatii bal'ina oduu egeree miidiyaa keessatti dhiyeesse. Daawwattootaa fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti na dhaqqabu. Guyyaan irraa 23 barree 2026 kanneen amma sirriitti himneen kafoota oduu egeree miidiyaati amma bal'ina oduutti aansa. agarsiisni waraana Itoophiyaan geggeessite irratti barreeffamni jaalattanis jibbitanis nutti cufamee hin turru jedhuu fi Asab Itoophiyaa jedhu akkasumas kaartaa Eertiraa Itoophiyaa jala galchee qalbii miidiyaalee hedduu harkisee jira. Sirni eebbaa miseensota duula raayyaa ittisa biyyaa bakka ministeerri muummee fi ajajaa waliigalaa humnoota waraanaa Ifedirii Dr. Abiy Ahmad argamanitti geggeeffame irratti ministeerichi daangaa Sumaalee irraa kaasee hanga Matswaa fiixetti diinota keenya ofirraa qolachuuf misooma Itoophiyaa dhugoomsuuf aarsaa hundaan kafala jechuun immoo dubbii daran akka cimu taasisee jira. Yeroo ammaa kana waraanni Itoophiyaan qabdu Itoophiyaa bira darbee biyyoota Afrikaaf abdiidha kan jedhan Itaamaajorii Shumii waliigalaa humna raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itoophiyaan of eeguudhaaf yeroo kamiyyuu qophii ta'uu kanaan gamattis nageenya gaanfa Afrikaattis ni eegsisti jedhanii jiru. Haa ta'u malee dhaabbileen dhuunfaa hedduun isaanii haalli nageenya Itoophiyaa Eertiraa fi Tigraay gidduutti jiru haala kanaan itti fufaa taanaan kaaba Itoophiyaatti waraanni cimaan ka'uu akka malu akeekkachiisuu irratti argamu. Haa ta'u malee gama mootummaa Itoophiyaatiin hanga ammaatitti sodaan nageenya akka hin jirree fi wanta ifa baasan kan hin jirre yoo ta'u Itoophiyaan agarsiisaa fi sirna eebbaa kana kaartaa Eertiraa hanga galaana Diimaatitti Itoophiyaan ofitti maktee agarsiisuun ishee qalbii miidiyaalee addunyaa fuudhuu beeraa darbee miidiyaalee Eertiraa fi kanneen biroo dubbii ijoo godhachuun wal jalaa qabu irratti argamu. Boordiin filannoo biyyaalessaa akkaataa sagantaa filannoo waliigalaa torbaffaatiin tarree naannolee filannoo fi buufataalee filannoo galmee filattootaatti gaggeeffamaa jiru ifoomsuu isaa yaadachiisuudhaan naannolee filannoon tarreeffaman buufataalee filannoo boordiin baasee hordofuudhaan amajjii 25 bara 2018 manni marii federeeshinii xalayaa boordiif barreesseen iddoo wallabdeen itti hammaachaa jirtu naannoo Amaaraa fi Tigraay jidduutti kan argamtu godinaalee 5 falmii kaafameen hanga himannaan kun furmaata argatutti murteen kennamee jiraachuun ibsame. Manni marii federeeshinii waraqaa boordii filannootiif barreesseen naannoo Tigraay fi Amaaraa godina Homaraa, Addimaraat, Horam Aflaa, Salaamaata, Raayyaa Lamaattaan alatti godinaalee jiran hundatti filannoon kan gaggeeffamu ta'uu beeksisuudhaan godinaalee jaaman kanneen ammoo hanga wal falmituun gama tokkotti jettutti filannoon akka ittiin raawwatamne murtee dabarsuun dhaga'ame. Filannoon mana marii naannichaa yeroo mijatutti falmiin naannolee irratti ka'uun furmaata heera mootummaatiin kan furamu ta'ullee boordiin filannoo biyyaalessaa beeksise. Boordichi filannoo waliigalaa torbaffaa bu'uura murtii mana marii federeeshiniitiin bu'uura seeraatii fi sirna hojimaata armaan olitti ibsame kana hayyamuun hojiirra akka oolus beeksisee jiraachuun ifoome. Daballiin taarifaa fi tajaajila baankotaa irratti guyyaa har'aa Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa 5 dabaluun isaa ibsame. Itoophiyaa keessatti qaala'insa jireenyaatiin gamatti kafaltiiwwan gibiraa taaksii teeleekoominikeeshinii irratti daballiiwwan hedduu raawwatamaa kan jiran yoo ta'u guyyaa har'aa baankonni Itoophiyaa daddabarsaa maallaqaa dabalatee namoota liqii fudhatan irratti dhibbeentaa 5 akka dabalamu kallattii irraa fi koomishinii sodaa balaa tasaa irraa itti kennamuu isaa addeeffamee jira. Kanuma wal qabatee baankonni namoota maallaqaa liqeeffatanii fi tajaajila dijitaalaa fayyadaman irratti kafaltii dhibbeentaa 5 kan dabalan yoo ta'u tajaajiloota garaagaraatiif dhibbeentaa 1 akka dabalanii jiranis ibsamee jira. Tajuma kana hordofuun guyyaa har'aa baankiin Awaash fi baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila dijitaalaa irratti dhibbeentaa 5 daballii kan taasisan yoo ta'u kafaltii wal fakkaatan gama kenniinsa tajaajila bishaanii irratti qoxaarii irratti dabaluu akka danda'us ibsamee jira. Walqabatee baatiitti irraa kaasee baankonni hundinuu tajaajila wal fakkaataa fi kafaltii wal fakkaataa ni dabaluu jedhamee kan ibsamaa jiru. Hawaasni garuu kanaan dura daballii dhaabbanni kenniinsa teeleekoominikeeshinii Itiyoo Telekoom kafaltiiwwan irratti daballiiwwan taasisee wal qabate komiiwwan isaanii osoo dhageessisaa jiru. Daballiin taarifaa fi tajaajila baankotaa irratti guyyaa har'aa dhibbeentaa 5 murtaa'ee jira.
beekamtii idil addunyaa barbaadatan jirtu Somaalilaand Ameerikaa fayyama buutaatii fi buufata waraanaa kennuuf qophii ta'uu waajjira pirezidaantii Somaalilaand irraa qondaalli olaanaan tokko dhaabbata oduu Faransaay AFP timee jiraachuun ibsame. Somaalilaand bara 1990 akka Somaaliyaa irraa walabummaa erga labsatteen booda beekamtii idil addunyaa barbaadaa kan turte yoo ta'u baatii takkaan dura ammoo biyya Israa'el qoftiin beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kennuun isaanii yaadatamu. Somaalilaand paaspoortii maallaqa waraanaa fi poolisii mataa isii kan qabdu waggaa ta'u mootummaan Somaaliyaa Maqdishoo jiru ammoo qaama naannoo isii akka ta'etti falmuudhaan biyya Somaalilaand yeroo waliigaltee walhubannoo hulaa galaanaa Itoophiyaa wajjin mallatteessitu Itoophiyaa wajjin amma waldhabdee keessa seenuun ni yaadatamu. Amma Somaalilaand tattaaffii beekamtii biyyummaa idil addunyaa argachuudhaaf taasisaa jirtuun biyya humna guddaa qabdu Ameerikaadhaaf hayyama albuutaa fi buufata waraanaa nu keessatti hundeessitu hayyama kennaa jechuun dubbachuun dhagahame. Dubbii tana kan dubbate waajjira pirezidaantii dubbii himaa kan ta'e obbo Khadar Hussein Abdii dilbata kaleessa kana Associated France Pressitti himuudhaan ibsatee jira. Kana malees Khadar Hussein akka himetti Ameerikaa waliin waan tokko irratti walii galuu dandeenya jennee amanna jechuudhaan pirezidaantii Somaalilaand Abdurrahman Mohamed Abdullahi illeen qabeenya albuutaa biyyattii Israa'eliif dursa kennuudhaaf fedhii akka qabu ibsameeti jira. Obbo Khadar Hussein Abdii Israa'el naannoo san keessatti buufata waraanaa akka qabdu hayyamuu ibsatee jira. Somaalilaand ammoo naannoo galoo galaana Adan faallaa Yaman kan argamtu waggaa taatu yeroo finciltoonni Huutii Yaman irratti deebiin qabeenya Israa'el irratti haleellaa raawwatanitti wayita Filisxeemota wajjin tumsa agarsiisuu qabdutti Somaalilaand iddoo tarsii Israa'el taatuuf hayyamamtu ta'uun ibsame. Somaalilaand biyyattiin madda albuudaa gatii guddaa kan qaban waggaa ta'u Somaalilaand albuuda liitiyeemii fi koltan kan qabdu ta'uun ibsame. Obbo Khadar Hussein Abdii Turkiin tarkaanfii Israa'el mormuu laalchisee Turkii kan laallatu Somaalilaand odoon taane Somaaliyaadhaa jechuudhaan Turkiifis deebii kennuun ibsame.